Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyo. Egaa warroon mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuun eegalaa isin jedha. Sabiskiraayibii, laayikii, sheerii, koomentii illee barreessaa isin jedha. Warroon immoo mana kanaaf maatii taatanii sheer laayik gochuun viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isin jedha. Viidiyoon kun egaa akkuma beekamu oolmaa sharaffaa. Yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo bilaak maarkeettii akkasumas karaa baankiitiin illee akkatanii guyyaa hundayyuu qabadee dhufu warroonni mana kanaaf maatii taatanii hin beektu jechaadha. Warroonni immoo haara taatanii immoo sabiskiraayib godhaatii eegalaa isiniin jedha. Egaa oolmaa sharafaa karaa Itiyoo bilaak maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee jechaadha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe baankota qaqqacareen qabadee dhufa. Itiyoo bilaak maarkeettii garuu biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechuudha. Itiyoo bilaak maarkeettii jechaadha. Baankii immoo qaqqacareen qabadee dhufa. Guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin qabadee dhufe jechuudha. Naannoo biyyoota 6 jechuudha. Guyyaa irraa immoo baankii qaqqacareenii baankii dashaniinan biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii dashaniin immoo biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Egaa biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, koronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Ani nama maqaa waame biyyoota muraasa biyyoota 20 qabadee dhufee jechuudha. Karaa baankiitti nama akkuma jedhe baankii dashaniin jechaadha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 qofan qabadee dhufe guyyaa har'aa karaa baankii dashaniin jechaadha. Guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin immoo biyyoonni dabalanii jiru. Biyyoonni hir'isanis jiru jechuudha. Biyyoonni dabalan gaafa jiru naannoo saantiibaa 4-5 kan dabalee jira. Kan hir'isan immoo naannoo saantiibaa 10 akkas kan hir'isee jira jechuudha. Salphumatti baay'ee otoo hin taane kan dabales baay'ee hin daballe kan hir'ises immoo baay'ee hin hir'isne jechuudha. Guyyaa irraa waluma keessa makameetu jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 qabadee dhufe kana keessa kun dabalanii kun immoo hir'isanii jechuudha. Salphumatti akkas jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birii 100 fi birii 82 fi saantiiba 51 jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalatiin jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii dashaniin jechaadha. Akkuma dubbadhee birii 100 birii 58 fi saantiiba 48 jechuudha. Karaa baankii dashaniin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 100 fi birii 28 fi saantiiba 29. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birii 100 birii 25 fi saantiiba 81. Kan itti aanu Hoomarri haalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 74 fi saantiiba 59. Duubaay dirhaamiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 49 fi saantiiba 69 jechaadha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan awwaalatiin jechaadha. Biriin Duubaay yookaan dirhaamni Duubaay tokko jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamni tokko jechaadha. Karaa baankii dashaniin jechaadha. Birii 45 fi saantiiba 97. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 48 fi saantiiba 64. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli baankii dashanii jechaadha. Akkuma jedheeni birii 44 fi saantiiba 56. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 83 fi saantiiba 90. Kuweet dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 500 fi birii 89 fi saantiiba 30. Kan itti aanu Joordaan dinaarri karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 200 fi birii 57 fi saantiiba 43. Chaayinaa yowaaniin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birii 26 fi saantiiba 86. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birii
200 fi birrii 41 fi saantiba 61 jechaadha karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankii Dashaniin paawundi sterlingiin birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 84. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 18 fi saantiba 71. Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 55. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii Dashanii jechaadha. Akkuma jedhee birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 29. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 96. Turkii Liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 91. Ijipshaan paawundii yookaan birriin Ijiptii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 71. Kan itti aanu Israa'el shekeliidha. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 61 fi saantiba 19. Yemen Rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 76. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin birrii 1 saantiba 91. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe baankota keessa guyyaarra baankii Dashaniin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtan keessattuu warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya isaanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libnaan illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Maqaan birriin biyya Beerutii paawundiidha. Paawundiin biyya isaanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin biyya Libneenii jechuudha baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniitii jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadii jechuudha salphumatti. Ittiin illee birrii biyya isaanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru. Fakkeenyaaf ani Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jira. Isaan kana keessa isin doolaarota hunda keessa Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan as saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Fakkeenya guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi akkuma dura dubbadhe birrii 82 fi saantiba 51 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin kanaan irra eeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Yoo immoo akkuma jedhe karaa baankii ittiin ergatan baankota keessa immoo baankii Dashanii yoo ergatan jecha Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 48 jechuudha. Isumaan dura dubbadhee jechuudha. Kanaan irra eeggattu malee salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechuudha. Kanaafuu Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan as saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.